Oromoon finciluun maaffeessise. Oromoon saba guddicha afaan aadaa seenaa fi qubsuma lafa mataasaa saboota kanneen biroorraa ka adda taasisu qaba. Lafti kun afaan kun seenaan kun yookaan aadaan kun ka sabni Oromoo saboota biroorraa ollaa yookaan fagoo alagaa yookaan fira jennerraan addattiin fo'uu dandeenyudha. Kun mallattoolee oloo Oromoon akka sabaatti qabudha. Mallattooleen eenyummaa Oromoo akka sabaatti ibsan kun fedha sabboonummaa Oromooti. Fedhi kun fedha galgaloo, fedha tolaa yookaan fedha Huseen miti. Fedhi kun fedha Oromooti. Mallattoolee kanneen keessaa yoo tokko yookaan lama hir'ate fedha Oromoo san bakka bu'uu hin danda'u. Oromoon akkuma saba kamuu fedha guutuu malee fedha farquu hin qabu. Fedha kana Oromoon kaleessaa tiksee Oromoo har'aan gaheera. Oromoon har'aa immoo fedha waloo kana tiksee Oromoo boruutti dabarsuun dirqama dhalootaati. Deemsi kun deemsa mallattoo sabummaa ofii fudhatanii dabarsanii akka jirutti labataaf ol kaa'uun ifaaja Oromoo jireessuu fi itti fufa jireenyas sabummaa Oromoo agarsiisa. Deemsi kun deemsa halkan tokkoon yookaan guyyaa tokkoon obbaasan miti. Tarkaanfiin kun tarkaanfii ilma Oromoo tokko yookaan intala Oromoo tokko qophaa miti. Tarkaanfii saba Oromooti. Kanaaf Oromummaan deemsicha, deemsichis Oromummaadha. Kun ammoo umrii dheeraa fi qooda fudhannaa dhalootaa gaafatu mala. Akkuma kan Oromoo kaan Amaarri, Tigreen, Guraageen, Hadiyyaan, Walaayittaan, Nuheer, Anyook, Sumaaleef kan kana fakkaatan mallattoolee ittiin addummaa adda ittiin fo'amanii beekaman qabu. Fedha waloo mata mataa isaaniiti. Fedhiin adda addaa kun yoo sirni gaarii wal hubannaa fi walqixxummaan jiraate fedhii inni tokko kanneen hafan yookaan garagalchoon hin nyaatu. Miltooliif ta'anii deemuu ni danda'an. Wanni hamaan garuu yoo fedhiin tokko fedhasa tokko haguuguuf yookaan balleessuuf deemsa jalqabeedha. Kun kan ta'u wayita fedhiin ittiin dhalatan cufatti ofittummaan guutamee fi fedha ittiin dhalatan san fedha kanneen biroorraa caalchisanii ilaaluun gaafa jalqabameedha. Kun tuffii wal caammaa, wal dhabamsiisaa fi sirna yaraa dhalcha. Wanna ofiif hin jaalanne ka biroof jaallachuun ijoo hammeenyaa fi daba kanaati. Akeeka hundee fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa. Akeekni hundee fincila diddaa gabrummaa taliiga yookaan bulchiinsa Oromiyaa dhuunfaa mootummaan ala taasisuun Oromiyaa dhuunfachuuf haala aanjessuudha. Akeekni kunis kan mirkanaa'u Oromiyaan kan Oromoo ta'uun mirkaneeffachuu, irree mootummaa kan sagalee uummataa ukkaamsu ofirraa kaasuu, diddaa barattootaa, qonnaan bulaa, hojjettootaaf kan kana fakkaatan adeemsisuu fi babal'isuun aangoo fi caasaa mootummaa ofirraa kaasuu irratti ka xiyyeeffatudha. Sagalee sabaa Oromiyaa guutuu keessatti dhageessisuu, qabsoo bilisummaa Oromoo ukkaamama jalaa baasanii keessaa fi alatti caalatti dhageessisuu, Oromoota hoomaa milishaa, poolisii, tikaa fi bulchiinsa ajaja diinaa jalaa baasanii mooraa qabsootti dabaluunis akeeka isa birooti. Kanuma waliin naannolee bulchiinsaa fi caasaan mootummaa dadhabsiifamuun mirkanaa'etti mootummaa uummataa bakka buusaa deemu. Kunis bulchiinsa tikaa fi humna ittisaa uummataa ijaarrachuu dabalata. Gaaffileen fincila diddaa gabrummaa irratti ka'uu malan maal fa'aati? Fincila diddaa gabrummaa irratti gaaffileen ka'uu malan akkuma haalaa fi yerootti kan jijjiiramanidha. Haa ta'uutii hundeen gaaffii saba sanaa dagatamuu hin qabu. Qabsoo saba Oromoo keessatti fakkeenyaaf gaaffileen hedduu ka'anii ittiin fincila diddaa gabrummaa finiinaa tureera, ammallee itti jira. Gaaffilee jajjaboo gootonni Oromoo fincila diddaa gabrummaa irratti yeroo adda addaa bilbilchaa turan keessaa hanga tokko mul'achuun ni danda'ama. Isaan keessaas mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoo haa kabajamu, abbaan biyyummaa uummata Oromoo haa mirkanaa'u, ABO'n kallacha qabsoo bilisummaa Oromooti, waraanni bilisummaa Oromoo irree uummata Oromooti, ABO malee OPDO'n nu bulchuuf mirga hin qabdu, waldaan maccaaftuu lamaa haa banamu, hogganoonni isaas haa hiikkaman, gaaffiin Oromoo hiree murteeffannaan malee deebii kabeebsaan hin furamu, hidhaa fi ajjeechaan Oromoo irraa haa dhaabbatu, hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hundi haa hiikkaman, namoonni Oromoo ajjeesanii fi garmalee miidhan seeratti haa dhiyaatan ka jedhuu fi kanneen biroo turan. Finciloota ammaan dura turan fincila bara 2001 hanga 9 bara 2005 finiinaa turan wanni ittiin adda adda bahan hedduudha. Fincilooti kanneen akka waliigalaatti yeroo ilaalaman
tokkoffaa akeeka siyaasaa kan mirga uummata Oromoo gonfachuuf galiisaa godhate kan deemu ta'uu isaati. bifa qindoomina qabuun gaaffii siyaasaa hawaasummaa fi dinagdee ifaa fi haala Oromoo hunda hammateen gaggeeffame malee akka duraa ka'ee dhaamuu fi iddoo adda addaa fi murnaan kan gaggeeffame miti. lammaffaa fincilli diddaa gabrummaa waamichaa fi qindoomina addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoof godheen jalaa qabamuu isaati. barattoonnii fi uummanni Oromoo mootummaa diinaa irratti fincila garaa garaa tolchaniiru. bosonni Oromiyaa yeroo diinaan gubate mana barnootaa keessatti yeroo murni diinaa tuttuqaa garaa garaa kan maqaa Oromoo xiqqeessuu fi xureessu ta'e jedhanii hokkora yookaan jeequmsa uumuuf tolchaa fi yeroo jijjiirraa magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinneerraa gara Adaamaatti kaasuuf karoorfatan barattoonnii fi uummanni itti finciluun dura dhaabbannaa guddaa agarsiisuuf mormii dhageessaniiru. fincilli diddaa gabrummaa kun Oromiyaa mara waliin ga'uu isaati. fincilli diddaa gabrummaa bara 2001 jalqabee guddataa 9 bara 2005 itti fufee golee Oromiyaa hundaa waliin gahe. kun barattoota, qotee bulaa, hojjetaa mootummaa, dargaggootaa fi qaamolee biraas bifa adda addaatiin kan hirmaachiseedha. fincilli diddaa gabrummaa 9 bara 2005 itti fufe kun yeroo dheeraa turuu isaati. otoo addaan hin citin fincila diddaa gabrummaa waggaa tokko oliif tureedha. fincilli diddaa gabrummaa bara 2001 jalqabee deemaa dhufee 9 bara 2005 itti fufe kun kan akka yeroo dura qindoomina malee ka'aa dhaamu waan hin ta'iniifi. gootonni barattoonni Oromoo kan harqoota gabrummaa saba Oromoo irraa buusuuf jecha humna mootummaa dura dhaabbachuun fincila diddaa gabrummaa gaggeessaa turan irratti iddoo fi haala adda addaatiin lubbuu isaanii qaalii dabarsanii daandii haqaa barbaacha irratti wareegaman keessaa kan akka Alamaayyoo Garbaa, Gaaddisaa Hirphasaa, Simee Tarrafaa, Shibbiruu Damisee, Malkaamuu Tafarraa, Dirribee Jifaar, Jaagamaa Badhaanee, Kabbadaa Badhaasaa, Yaasiin Muhammad, Alamuu Tasfaayee, Lammaa Ambassee, Caalaa Xiiqii, Abdallaa Sanii fi kabiroo baay'ee seenaan ilmaan Oromoo bara baraan ni yaadata. yeroo irraa gara yeroottis qabsoon gumaa isaanii bilisummaa Oromootiin deebisuuf finiinfamus daranuu jabaatee itti fufa. seenaa addunyaa keessatti sabni tokko yeroon itti gabroomuu malu akkuma ture qabsoo bilisummaa gaggeessuudhaan ammoo hidda gabroonfattootaa buqqisee bilisummaa ofii gonfachuunis tureera. sabni Oromoos saba addunyaa keessaa saba seenaa, afaan, aadaa ofii qabuu fi saba bal'aa ta'uyyuu akkuma saboota biroo duula gabroonfattootaa kan gargaarsa biyyoota alaatiin deeggarameen gabroomee jira. duula gamtaa saniinis Oromoo qorqalbii cabsanii akka mataasaa ol qabateen jiraanne godhanii jiru. ta'us Oromoon takkaa tole jedhee gabrummaaf jilbeeffateen turre. finciloonni diddaa gabrummaa Walloo, Calanqoo, Aanolee, Baalee, Jibaas, Himbaaboo fi iddoo biraattis gaggeeffamaa turan sabni Oromoo diddaa gabrummaa dhalootaa dhalootatti dabarsaa jiraachuuf ragaa guddaadha. finciloonni diddaa gabrummaa dhaalmayaan darbaa jiran kunneenis yeroo Oromoon karaa nagaa mirga ofii kabajachiifachuuf yaalaa ture san yaadachiisaa jiraatu. har'a qabsoon bilisummaa Oromoo falmaa karaa nagaa bira darbee falmaa hidhannootiin finiinaa jira. yeroo akkanaa keessatti finciloota diddaa gabrummaa darban wal yaadachiisuun gama tokkoon hidhannoo seenaa ta'uun dhaloota keenya ni boonsa. gama biroon ammoo ummanni keenya qabsoo hidhannootti kan seene karaa nagaa falmachuu yaalee ergatti milkaa'uu dhabee ta'uu mul'isa. sabni keenya waanjoo gabroonfattoota ofirraa kaasuuf qabsoon bilisummaa karaa nagaa kan finiinfamu ta'uu tolchee hubataa ture. haa ta'uti fedhiin karaa nagaa mirga ofiitiif falmachuu sun milkaa'uu waan dadhabeef finciloota kanneen gara qabsoo hidhannootti ceessuun dirqama ta'uu danda'e. sana bira kutuunis finciloota kanneen daran qindeessaa, haaromsaa fi humneessaa adeemuun barbaachisaa ta'uu agarsiisaa jira. fincilli diddaa gabrummaa uummata Oromoo ammoo haallan kanneen dandamatee daran tarkaanfachuu fi galma isaa ga'uu waan maluuf Oromoon Oromoo fi Oromiyaaf yaadu fincila diddaa gabrummaa bifa haaraan itti hiriiree ga'ee lammummaan irra jirtu bahuu qaba. gama biraan hanqinoota mul'atan fooyyeffatanii
keessuma deeggarsa Oromoo biyya alaa fi hirmaannaa bifa adda addaan kan akka hiriira bahuu barreessuu fi qaamota adda addaa dubbisuun rakkoo Oromoo fi sochii fincila diddaa gabrummaa kanatti akkasumas qabsoo bilisummaa Oromoo waliigalaatti sagalee horuu irratti jabinaa fi bifa adda addaan akka hojjetamuu qabu dagatamuu hin qabu. Akkasumas Oromoota sababaa fincila diddaa gabrummaa kanaan qeerraa buqqaan biyyaa baafaman hidhaman qaamaa hir'atan hojii fi barnoota irraa ari'aman biyya ollaa keessatti rakkachaa jiran gargaaruu fi haamileen jajjabeessuu irratti hojjechuun fardichaati. Uummanni keenyas irree tokkoon diina mirga keenya irra ijjeetetti bobba'u malee fala biraan qabu. Dandeettii fi qabeenyaa qabnuun fincilli diddaa gabrummaa daran akka jabaateetti fufuuf haamilee kutannoo fi murannoon ka'uun dhaamsa dhaloota keenyaaf darbaa jirudha. Guyyaan fincila diddaa gabrummaa guyyaa wareegamtoota keenya gaddaan yaadannee dabarsine qofa osoo hin taane guyyaa gumaa wareegamtootaa baasuuf irbuu keenya itti haaromsinu ta'uu qaba. Dhaloonni keenya karaa kamiinuu wareegama gootonni baasanitti ija gochuuf waadaa isaanii haaressatanii xiiqiin hojjechuu fi of kennuudha qaban. Kaayyoo gootonni keenya wareegamaniif kan galmaan geenyus yoo waan qabnu maraan qabsoo gama hundaa finiinsuu dandeenye ta'uunis mamii hin qabu. Dhiigni jaallan keenya fincila diddaa gabrummaa irratti dhangala'e yoomiyyuu hin dagatamu. Injifannoo uummata Oromoof.